Hordoftoota fi jaalatamtoota Buzee Kiyyaa Tuubii akkam jirtuun nageenyi Waaqayyoo isiniif waan haa ta'uun jedha. Guyyaa har'aa kana oduu addaa yookaan immoo waan keessa kootti natti dhagahame gadda tokkoon isin bira gaa jedheetiin karoorfadhe. Innis maalidha? Oduu addaa yookaan immoo kan gara Awurooppaa yookaan immoo gara Beeruutii na bira ga'e tokkoon isin biraan ga'a. Innis maalidha? Namoota mucayyoo lammii Itoophiyaa taate takka harkaa fi luka ishii muranii shanxalaan osoo lammiin biyya Baangilaadesh jedhamu qabeetoo deemuu naannoo baankitti qabame. Inni maalidha? Oduu ijoolleen achi jiran irraa kan nu biraan ga'anii. Innis maalirraa akkaataa kamiin akka ga'e qoonsilaan Itoophiyaa hordofee akka nu beeksisuunis lammii keenyaaf quuqama qabnu asumaan ibsuun barbaada. Inni guddaan maalidha? Namoonni achi jiran sun haala kamiin akkaataa jiran, maalirraa akka jiran, maal hojjechaa akka jiranis sirriitti adda bahee beekamuu qaba. Keessattuu lammiin Itoophiyaa dubartoonni keenya baay'een isaanii achi jiru. Yeroo achi jiran kanatti maal hojjechuu akka qaban, hojii maalirra akka jiran, halkan akka bahuu hin qabne, sa'aatii malee akka deemuu hin qabne, mana yookaan immoo madaamii jedhaniin ala akka baaniitu hojii biraa akka hin dalanne. Maaliif sababni adda addaatiin lubbuun isaanii yeroo baay'ee sababa hin beekamne bahaa jira. Amma mucayyoon yookaan immoo lammiin teenya tun harkaa fi luka malee qaamni kun eessa akka jiru ganaan poolisiidhaan qoratama jedhameet haasa'amaatu jira. Kanarraa kan hafe of eeggannoo cimaa akka godhuu qabdan akkuma viidiyoo yookaan immoo footoo kana asirra argaa jirtanitti maalidha? Akkanatti dubartoonni keenya salfii qabatanii wal dhiibanii kan biyya Arabaa kanatti deemanii to'ii godaansa deematoo jiranii. Kanarraa ka'uudhaan maal gochuu qabu? Of eeggannoo maalii akkam gochuu akka qaban hiriyoota keessaniif isinis maal dabarsuu akka qabdan muuxannoo warri duraan achi turtanii dhuftanis namoota beektaniif of eeggannoo akkamii akka gochuu qaban, maal akka haala kamiin akkaataa jiraachuu qaban isinis hiriyoota keessaniif ibsuu dabarsuu qabdu. Ana gadda kan natti dhagahame, gadda guddaan natti dhagahame, isinis immoo obboleewwan keessaniif dabarsaatii of eeggannoo akka godhan, maaliin akkaataa kamiin akka ta'an. Amma fakkeenyaaf dubartoonni kunniin ganaa amma warra galanidha jechuun warra achi turanii osoo hojii isaanii hin argatan mana hidhaati baanii gara deebi'anii dhufuu barbaadanidha. Haala kanaan dhufuudhaan wal dhiibu, deemuudhaan wal dhiibnu haga yoomii akka ta'es naa galuu baadhus isin of eeggannoo godhatanii jireenya keessa fooyyessuudhaaf warra deemtan sa'aatii malee akka mana keessanii baattuun yoo gadi hin joorre of eeggannoo godhuu qabdan. Of eeggannoo cimaa akka gootan kanuma isin jechuu ergaan koo kanumaadha. Keessattuu dubartoonni sa'aatii addaa dukkanaa achi baatanii olii gadi jooran of eeggannoo gochuu akka qaban asumaan dhaamsisiniif dabarsa. Viidiyoo kana haala kanaan laalati. Buzee Kiyyaa Tuubiidha. Innis informeeshinii adda addaa funaanee isin biraan gaha. Kanas bal'inaanis isin biraan akka ga'u abdiin qaba. Buzee Kiyyaa Tuubii chaanaalii sabskiraayib, kooment, laayik gochuu keessan hin dagatinaa isiniin jedha. Nagaan haa ta'a. Buzee Kiyyaa Tuubii sabskiraayib godhaa. Nagaan haa ta'a.